Odeeffannoo adaawaa falmii kaasaa jira. Rakkoomaan warri maqaa Oromooti achi keessatti qooda fudhate hundumtuu seenaan isaanii dhokfamee beekamtiin hin kennamne, saba kanaafis beekamtiin hin kennamne, keessa ba'aniyyuu maal jedhanii barreessaa turanii. Akka sadarkeessituun itti barreeffam jijjiiruun garaagarummaa hiikaa irratti rakkoo hin qabu jedhan. A tokkoo fi A tokkoo kun yoo ta'ee hojiirra oolee tokko iddoo qusataa lammaffaa akkaataan itti barreessinus baay'ee salphataa ta'a, simplifaayi ta'a kan jedhu kanarraa kan ka'e isa kana moggaasanii ture. Yukireenitti namoonni nagaa 2,000 ajjeefaman. Kanaaf oduu dabalataan waliin tura. Dhaggeeffattoonni oduutiin jalqabaanii waraan Raashiyaan Yukireen irraa bantee guyyoota torba lakkoofsiseen namoonni nagaa 2,000 ajjeefamu hangafoonni Yukireen himan. Waraanichi kan itti fufu yoo ta'u Raashiyaan Kiiv dabalatee magaalota ijoo Yukireen misaayilaan haleelaa jirti. Kanaan walqabatee yaa'ii waliigala ariifachiisa UN Raashiyaan Yukireen weeraruu balaaleffatee atattamaan gadhiisee akka ba'u murtii dabarse. Biyyoota miseensa yaa'ichaa 193 keessaa 141 murtee kan deeggaran. Beekaa Toomaa gabaas qaba. Raashiyaan kallattii sadiin jechuunis kaaba kibbaaf bahan weerara Yukireen irratti banti jabeessitee itti fuftee jirti. Gama bahan magaalaa guddoo Yukireen Kiiv keessatti taaworii TV misaayilaan haleelte namoota 5 yoo ajjeeftu 5 madeesseetti. Misaayilli kun jiddugala yaadannoo Holocaust ajjechaa jumlaa warra Jiwish irratti raawwatamellee kan rukute yoo ta'u, pirezidantiin Yukireen Volodimir Zeleniskiin kan ofii isaatu Jiwish ta'e Raashiyaan seenaa keenya haquuf yaalaa jirti jechuun qeeqe. Konkolaattonni waraanaa Raashiyaa magaalattii irraa fageenya kiiloomeetira 25 irratti tarree galanii akka jiran suuraan saatalaayitii ni mul'isa. Kaabaan magaalaa guddoo lammataa Kharkiv keessatti haleellaa gamoo waajjira poolisiif gamoo yuunivarsiitii irratti Raashiyaan raawwatteen namoonni 21 yoo ajjeefaman 112 madaa'u kantiibaan magaalattii himeera. Loltoonni Raashiyaa qilleensarraan magaalattii keessatti buufamanii magaalattii guutummaatti to'achuuf lolaa jiru. Gama kibbaan loltoonni Raashiyaa magaalaa buufata doonii ijoo taate Keersan to'achuu waraanni Raashiyaa himeera. Humnooti Raashiyaa magaalaa ijoo biraa kibba Yukireen Maariyoopol to'achuuf misaayilaan haleelaa jiraachuu aangawoonni magaalattii himaniiru. Haleellaa kanaanis namoonni hedduun ajjeefamuu akka hin oolle sodaan jira. Walumaa galatti guyyoota 7 darban keessatti namoonni nagaa 2,000 ta'an waraana kana keessatti ajjeefamaniiru jetti Yukireen. Loltoota Raashiyaa 5,840 ajjeesuus himti. Akka UN jedhutti lakkoofsi namoota Yukireen keessaa baqatanii 800 gahee jira. Sababa waraana kanaatiin gatiin boba'aa jigita barmeelii tokko $113 gaheera. Kun erga bara 2014 gatii boba'aa isa qaaliidha. Waraana kanaaf furmaata soqoof mariin wiixata darbe biyyoota lamaan jidduutti Beelaarusitti eegalame galgala kana akka itti fufu eegama. Kun kanaan osoo jiru Raashiyaan pirezidantii Yukireen duraanii bara 2014 mormii uummataan aangoorraa kaafamee gara Mooskoo baqate Viktor Yanukoviich gara aangootti deebisuuf fedhii akka qabdu gabaasaaleen bahaa jiru. Pirezidantiin Ameerikaa Joo Baayiden haasawa koongirensii biyyattiif godhaniin waraanni Puutiin Yukireen irratti labse kan itti qophaa'amee fi osoo hin tuqamiin akka ta'e dubbatan. Puutiin Yukireen yoo weerare tarkaanfii biyyoota lixaa fudhachuu malan xiqqeessee ilaalee ka jedhan Baayiden maal akka itti dhufuuf deemu hin beeku jechuun itti dhaadatan. Akkuma Kaanadaa fi biyyoota Awurooppaa xiyyaara Raashiyaa qilleensa Ameerikaarra akka hin balaliine ugguruu kalabsan yoo ta'u qoqqobbiiwwan dinagdee biroos akka itti fufan himaniiru. That we will join our allies in closing off American airspace to all Russian flights, further isolating Russia and adding additional squeeze on their economy. Namoota gaggabaaboo addunyaa isaanii dhiyeessaa jalqabaanii godaantonni Afrikaa 500 ta'anii daangaa qaxxaamuruun Speen seenan. Kun erga godaantonni 2,000 olii dallaa daangaa Morokoo jiru koruun dabruu barbaadan. Aangawoonni Speen lakkoofsi kun gar malee guddataa'uun yaalii duraan taasifamu hundi kacaaluu jedhu. Koongireesiin Koostariikaa mariiwaana kwallaansatti fayyadamuu fi qonni isaa seer-qabeessa gochuu fi wixinee seera dabarse. Bashannanaaf garuu qonnaa fi gurgurii mariiwaanaa ammallee dhowwa. Pireezidantiin biyyattii Kaarlos Alvaraadoon guyyoota muraasa keessatti mallatteessuuf eegamu. Keenyatti ergami gamtaa Awurooppaa namoonni Afrikaa ka waraan Yukireen baqachuu fi biyyoota isaanii dhufan addaan qoodamuu waakkatan. Barattoonni Keenyaa 200 ol erga Raashiyaan biyyattii weerartee achitti hafuun rakkachaa turuu himan. Haa ta'u malee gabaasni hedduun dhugaa hin ta'in gamtichi ibsa. Kaameruunitti hangaa olaanaa tokkoo fi kantiiba dabalatee namoonni 5 haleellaa boombiitiin lubbuu dhabuu himan. Haleellaan kunin naannoo Kibliit biyyattii kan Ingiliffa dubbatuutti raawwate. Bara 2017 irraa eegalee naannoon kunin akka naannoo afaan Faransaayii dubbattirra walaab taatu gaafachaa turte. Suudaanitti taphattoonni kubbaa miilaa 5 balaa bidiruutiin lubbuu dhabuu himan. Taphattoonni kun garee bira waliin dorgomuu fi kaaba magaalaa Kartuumitti imalaa turan. Keenyatti waldaan namoota waaqatti naamannee guyyaan kadhannaa manneen barumsaa keessatti akka dhaabbatu gaafachuun ministeera barnootaatti barreessan. Gareen kun jedhuutti guyyaan kadhannaa mirga barattootaa kan miidhu.
Yaadannoon injifannoo Adaawaa waggaa 126ffaa irraa Finfinneetti kabajamaa oole. Bitootes tokko bara 1986 kaaba Itoophiyaa Adaawatti Itoophiyaan humnoota Italii injifatte. Kabajni injifannoo kanaa erga yeroo dhiyoo as dubbii falmisiisa ta'aa jira. Kun maaliif ta'ee hayyuu seenaa Profeesar Tasammaa Tahaa gaafadhe. Garee tokko qofaatu hin ta'in sabni biyya kana keessa jiru yennaa sana bulchiinsa isaa jala galee hundumtuu keessatti qooda fudhateera. Isaan qooda fudhatan kana keessa immoo Oromoon akka lafoo qofaatti hin ta'in fardaan loleera. Hooggantoota 11 keessa turan keessaa 9 Oromoo turanii egaa isaan Oromoo ofiin jedhanii duulanii adiisanii hin beeku. Garuu gaafa sanyii isaanii lakkoofnu Oromoodha. Waraana sana gubbaatti illee kan keessa seenee hanga utaalee harkaan qabachuutti lolaa ture muuxannoo gadaa keessatti horatan gaafa duula deemtu yookiin ajjeesii yookiin injifadhu isa jedhu malee hin baqatin isa jedhu qabatanii dhaqanii isa kanaan lolanii isa kanammoo fakkeenya guddaa kan ta'u innaa sana kan ture Gabayyoo Gurmuudha. Gabayyoo Gurmuu jeneraala Xaaliyaalii fardarraa fuudhuudhaaf jira waraaramee rukutamee kan du'e isa kana gaa injifannoo sana booddee wantichi maal ta'ee warri maqaa Oromootiin achi keessatti qooda fudhate hundumtuu seenaan isaanii dhokfamee beekamtiin hin kennamne saba kanaafis beekamtiin hin kennamne keessa baaniyyuu maal jedhanii barreessaa turanii iyyuudhaan nu gargaaranii lolanii lolaan nu gargaarre iyyuudhaan geeraruudhaan nu gargaaranii waan jedhan wayii fa'aa barreessaa turanii gadaa keessattis seenaa Oromoo keessattis kan beeknu Oromoon gaafa ajjeesee gaafa lolee injifatee galu geerara malee gaafa dhaqu hin geeraru aadaa Oromoo miti aadaa sana kan qabu nama biraadha anuma isaanii fuudhanii Oromoodhaaf kennanii jechuudha isa kanaafidha har'a namoonni yeroo ayyaana kana kabajanii nuyis gahee keessaa qabna jedhanii keenyayyuu isin keessaa yoo qabdan nutu kabajachuu qabna gara jedhutti adeemaa jira jechuudha. Kanarraatii dhufe mormiin ammati jechuudha. Amma dogongorii gara siyaasaa kanirra ka'e moo seenatu dogongor qaba? Seenaan uumama isaatiin dogongora hin qabu warra siyaasa harkaa qabu warra aangoo harkaa qabutu seenaa sirrii hin taane akka galmaa'u godhee seenaa amma fakkeenyaaf seenaa waan jedhamutu jira. Seenaadha kan yommuu nuti seenaadha jennee biyya kana keessatti barachaa turree nutti himamaa ture seenaa miti amma garuu namoonni duuba deebi'anii namoonni warri seenaan jalaa dhokate kun baratanii ragaalee seenaa garaa garaa sakatta'uudhaanii achi keessatti eenyu akka qooda fudhatee injifannoon kun eenyu akka dhufu akka godhe gaafa baranii akka duraa irraa fagaachuu dhiisaniiti kun hankeenya nutu kabajachuu qabaa waan nuti irratti dhamaanee fi irratti injifannoo arganne waan ta'eef waan jedhuu fi haala kanaan egaa gara ofiisi darbanii kabajachuutti kan isaan eegalanii jechuudha. Sabbi achi jiru cufti irratti hirmaatee injifannoo kan argisiisuun erga barameen booda seenaa kan sirreessuun maaf ulfaata ta'e? Hamma yeroo dhiyootti warri biyya bulchaa turan warra yeroo sana seenaa sana hate yookiin fudhatedha. Isaan immoo akkamitti yaadu nutu biyya kanaaf qaroomina fidee nutu biyya kana tokko godhee biyyi kun kan keenya kanaaf namni kamuu keessaa hin qabu waan jedhanii yaadaniif waan gaggaarii hunduma isaayyuu hankeenya jedhanii fudhatanii barreeffachaa turanii. Amma immoo jijjiiramuu danda'a? Seenaan bakka qabaa seenaan ragaa qabaa seenaan dhugaan hojjetama yoo ta'e ammas dhageettii seenaa kan qabaatu warra paaworii of harkaa qabutu dhageessifata paaworii of harkaa qabda taanaan wanti calqabame kun qorannoon kun gara fuulduraatti ittuma ba'aa haqni kun gara ifatti dhufaa adeema dudduubatti hin deebi'u waan ta'eef yeroo inni nama jijjiiraa jennee abdii qabna. Ulfaadhu galata guddaa qabda. Galatoomaa isinis. Afaan Oromoo keessatti akka sadarkeessituun itti barreeffamu ilaalchisee barreeffamni gazeexaan barreessaa fuul feesbuuk isaanii irraa baase marsaalee hawaasa irratti namoota hedduun qeeqamee jira. Gazeexaan barreessaa hayyoota irraa qoradhee jechuun akkaataa sadarkeessituun tokkoffaa lammaffaa sadaffaa ammaan duriitiin barreeffamu kadheeratee fi ilaa fi hin haawwatu jechuun tokkoo fi tokkoon adoo barraa'ee yaada jedhu dhiyeesse. Gulaalan Olaalan gazeexaa barreessaa obbo Chaarinaatti hundeessaa barsiisa dhiifama barreessan yaada hayyoota qabatee ba'ee malee qorannoo mataa isaa miti jechuun BBC'tti hime. Akeekni isaa yoo akkas goonee duwwaadha yoodha murtiis miti mariidhaaf bakka walirraa barnoodha tureen komsa immoo giddugala aadaa Oromooti komsa sana godhanii turan komsa godhannee kamuu yoo goone wayyaa yaada murtii miti nuti murteessuus hin dandeenyu uummataaf dhiyeessine mariisifne hayyoonni immoo dhumarratti yaada kenna kanumaan isa ergamni isaa yoo akkas goone mariidhuma ajandaa marii gochuudha waan biraa miti isheen kun akkuma ingiliffi sakan jechuudha inni difratee faa fudhannee lakkoofsa biratti barreeffama martoo hin ta'in innaa lakkoofsa fayyadamu sana ishee kana qofaadha ta'uu jedhameen dhiifna rakkoon qabu murtii miti yaada. Namoota yaada gazeexa barreessaa kan qeeqan keessaa tokko ta'ee ogeessi afaanii Lallisa Indiriis gazeexaan barreessaa yookanaatti barreeffama rakkoo hin qabu jechuun isaa dogongoraa jedhe.
sararkeessituun afaan Oromoo tokkoffaa, lammaffaa, sadaffaa jennee barreessinu kuni gaafa barreeffamu sagalee haa jettu qofa yoo fudhanne gaariidha jedhaniitu kan isaan maxxansan. Kana jechuun isaanii rakkoo hin qabu. Namuu yaada isaa ibsachuu qaba jedheetan yaada. Haa ta'u malee garuu kana fayyadamuu qabdu. Kana yoo fayyadamtan rakkoo hin qabu jechuun dhaabbanni guddaan seena qabeessi seenaa afaan Oromoo keessatti maqaa guddaa qabu dhaabbanni Bariisaa gaazexaa jalqabaa afaan Oromoo gaafa kanatti afaan Oromoo irratti murtee akkasii dabarsu nama aarsa yookaan nama muufachiisa. Isa kana kan mormine afaan Oromoo akkasitti barreeffamuu hin qabudha yaadi keenya. Akkasitti murtaa'uuf immoo mariidhaan yookaan saayinsiidhaan ta'uu qaba. Isa kana dhaabbanni kuni gaafa barreessinu tokkoffaa jennee barreessina jedhu tokkoffaa jennee barreessina jechaa jira. Lakkoofsaa fi barreeffama yookaan lakkoofsaa fi qubee gaafa walitti maknee barreessinu lakkoofsa tokkoffaa kan jennu utuu qubeedhaan barreessine gaafa gara lakkoofsaatti geessinu hiika kan biraa akka godhatu taasisuu danda'a jechuudha. Akka isaan jedhan kanatti faa maxxantuun jedhu suni hirkattuudha. Dandeessee dhaabbachuu hin dandeessu clitics word kan jennudha. Faan kophaatti dhaabbate hiika laachuu hin danda'u. Isa kanaaf maxxanuun dirqama. Gaafa maxxanu garuu qubee guutee sagalee guutee ergaa isaa dabarsuu danda'a. Lakkoofsa wajjin gaafa walitti maxxanfamu qofa ilaaluu hin qabu. Qubeedhaan gaafa tokko jennee barreessinu taa'oo kaakaa'oo goonee barreessinu faatti daballa taanaan guunnee barreessina. Akkuma kana lakkoofsa tokko goonee faa maxxansina taanaanis guutamee barreeffamuu qabu. Kanaan ala hiika kan biraa godhatu. Yaada gaazexaan barreessaa dhiyees kana koreen waltina afaan Oromoo waggoota dheeraa dura kan irraa tollee gal yoo ta'u sababa fudhataman argataniif akka hafe miseensa koree kanaa fi Direektara Instituutii Qorannoo fi Qo'annoo Oromoo Obbo Dirribii Taraffaa hima. Maatii olaanaatti dubbis. Haa tokkoo fi haa tokko kun yoo ta'ee hojiirra oolee tokko iddoo qusataa lammaffaa akkaataan itti barreessinus baay'ee salphataa ta'a simplifaayi ta'a kan jedhu kanarraa kan ka'e isa kana moggaasanii ture. Tokkoffaa hojjennee fi tokkoffaa hojjenne amma akkaataatti dubbannu akkaataatti sagaleessinu malee akkaataa qusannaa bakkaa fi salphisanii waa tokko ittiin sagaleessu yookiin ittiin barreessuu faan ol qabata malee garaagarummaa hiikaa irratti rakkoo guddaan qabu. Saayinsiidhuma xiinqooqaa irratti hundaa'anii kamtu gaariidha. Waa jecha dheeratu tokko moo jecha gabaabatu tokko moo jecha jabaatu moo sagalee jabaatu moo sagalee laafutu baay'ee fudhatama qaba kan jedhu xiinqooqni waan dheeratu waan gabaabaa filata waan jabaatu waan laafaa filata. Inni kun saayinsuma wanni keessa jiraachaadha. Qusannaa bakkaa faan akkaataatti barreessitu simpilisitiitiin ittiin hubattu sun faan ol qabatee waan waalteessanidha. Garaagarummaa hiikaa amma finfinneetti rakkoon qabu ture garuu naannee waan qoreen waa haltinaa moggaase sun namoonni baay'een fudhanne malee ka'umsa iddoo kana jecha. Faa tokkoo fi tokko ifadamne tokkofa ka jedhu ta'a tokkoffaa fi tokkofa immoo hiikisaa tokko miti ka jedhu jira. Inni kun inni hiikisaa tokko miti garaagarummaa maaliifidha hiika garaagarummaa hiikaa irratti achirratti rakkoo waan qabu miti mee sirriitti baddaa ilaala. Amma tokkoffaa hoo jedhee fi tokkoffaa hoo jedhe garaagarummaa maal fida hiika irratti jechaadha. Inni kun hiika irratti. Akkaataa uummanni itti yaamu yoo ilaalle tokkoffaa jennee waamna akkaataan kana dura baratame. Akkaataa baratamedha. Akkaataa barsiifannee sunidha. Jechoonni akkasii jiru iddoo baay'ee jira. Fakkeenyaaf kaleecha jedha, kaleessa jedha, boochi, bootti, boosse jedha. Hunduma garaagarummaa hiikaan qabu garaagarummaa sagalee suuraa kanatti. Garuu akkaataa namni itti barate sunitu garaagarummaa qaba. Isa barate suni akkaataa itti dubbisuu isaanii jecha. Isaa maleeffatee fudhateera namni. Koree waaltinaa waan jedhe sun garuu koree waaltinaa kun waggaa 29 tureera jechaadha. Waanuma ammaa kana erga moggaasee waalteessee gara waggaa 20 natti fakkaata. Hin furanne kana namni jechaadha. Baay'inaan hin furanne hayyootis barsiisonnis qorattoonni hin furanne kanaaf qeequu danda'u. Kun immoo amaluma waaltinaa keessa waan jiruuf rakkoo waan qabu natti fakkaatu waan uummanni furanne atis koree waaltinaatu sirriidha deemu. Waan akkasii kana yeroo yerootti walitti qabaa jirra. Isa kana walitti qabne koreedhaan laalchifne kora afaanii jira. Kora afaanii qabna. Kora afaanii sun irratti dhiyeessine hayyootaan yaada irratti kennisiifne sirreessaa waaltessaa waan namni fudhate sun baratame immoo mooroof isa immoo fudhannee hojiirra oolchaa deemnaan ta'e kun akkasitti sirrachaa deemachaa.